yaadan deessu kaasumee keenya maal goone ijoollee mee cidha Saidoo faayyuu kana jechuudha. Cidha dirqiidhaan godhame wayitii moo cidha itti yaadamee godhame wayitii ni fakkaata. An dhibbatti ciin isaanii kun jechuudha. Waan yeroo dheeraa itti yaadamee bilchaatee waan hundi qopheeffamee bukeeffamee godhamee bilchaatee wayitii malee cidha baatii muraasa keessatti qofaadhaaf dirqiidhaan muca'uun dawaa dhuddeedhaa fi akka lubbuusii oolchuudhaaf jecha nama fuudhee fakkaatu namaan galattuu yoo horaa bula bag wal fuudhan dhugaa rabbi wal fuudhuun keessa anaaf gammachuudha maaliidhaa fi ijoollee keenya waan ta'aniif rakkoon qabu ammoo ijoolleen keenya warra dhiiraa warra dubartii ta'an cidha malee fuutanii ta'aniidhaaf cidha gootan rabbi soora sodaadha dhugaa rabbi kun walqixxuma jedhamu kun amma dubartii lama walqixxeessa hin jedhamu ta'anii cidha godhanii ta'anii cidha malee fuudhuuni dhoowwaadha kun yoo danda'ame jalalachuu yoo cidha godhuudhaaf yoo dadhabe immoo jalalachuu cidha isaanii dhiisuudhaan malee takkaa cidha godhanii takkaa cidha osoo hin godhin dubartii lama walqixxeessee waliin bulaan ammoo kun soba walqixxeessuu illee hin jedhamu. Maaliif dubartiin jechuudha gaa dubbachamee amma Saidootii fi kan isaanii dhiisiitiyyuu dubartiin addunyaa kanarra wanni isiitti akkaan gammaddu yoo osoo bultiin ijaarratiin duratti cidha isiitirratti qalbiin eeddillee itti gammaddillee. Yeroo amma kana baay'ee uummanni cidhan godhatu maaliidhaaf yookaan abbaa manaatu biyya jira yookaan haadha isiitu biyya jira biyya garaagarummaa irraa fageenyaa fi akkasuma dandeetti maallaqa hojjedhan namni cidha dhiisee jira baay'ee nimti waan ta'eef garuu ijoollee keenya duuba shariyaa afur fuudhaa nuuf eeyyamaa ilaalcha uummata keenyaa shariyaa afur fuudhaa nuuf eeyyamaa eeyya afur isiniif eeyyama akkaataa isin eeyyamu qaba akkaataa keessaa tokko ammoo jechuudha. Dubartii taan cidha godhanii fi taan cidha malee fuudhuunuyyuu arfassa akkasii fi eeyyamne beekadhu itti deemaa madoo kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh ummata qashtii. Cidha ture kaleessa cidha Saidoo isaan amma dura cidha godhatanii viidiyoon kaleessa nu dhufe malee. Walumaa galattuu jechuudha. Cidha isaanii sanirratti yookiin viidiyoo isaanii sanirratti Sumayyaan illee akka nama kiloorkisii dhuguu fakkeessitee jechuudha. Akkasiin jiraa miti. Ani haqiiqaa yoo dubbadde jechuudha akka yaada dhuunfaa kiyyaatitti osoo murtee kenninaan jedhanii jechuudha. Obbo murtee na godhanii abba murtee osoo na godhanii jechuudha. Saidoo irratti illee waan murteessuu qaba. Sumayyaa irratti illee waan murteessuu qaba. Saidoo irratti maal murteessan? Ta'anii cidha malee fuudhee ta'an cidha malee fuudhuu isa doqongora. Sanirra adabbii itti kenna sila. Sumayyaa irratti illee maal murteessa sila? Kiloorksii fuutee viidiyoo itti waraabuun kun gaarii miti sababni isaa ijoolleen tokko gowwatu jira jechuudha ijoollee shamarraniirra keessaafuu ijoollee shamarranii biyya namaa jiraachuu jaartii biyyarraa itti fuudhu waa kana warra fiiganii jira kun barnoota osoo hin taane dhiibbaa ijoollee gowwootatti dhiibbaa itti fida jechuudha dhugaa dubbachuudha. Nama sammuu isaa nama tokko jira balbi abbaa manaa kana fuudhanii jireenya guutuu harka kaanii jechuudha. Jireenyi kiyya guutuu harka kinoo fudhu. Qabeenyi kiyyallee lubbuun kiyyallee harka kaanii jechuudha. Gaafa inni gamna laalee warra maraatanii jira jechuudha. Dhugaa rabbi abbaa fedhe maanti dhala kan kee maanti jireenya kan kee jechuudha. Guutuu nama harka hin kaayin. Maaliidhaaf abbaa fedhe haa ta'u abbaa fedhe dhala kan kee tiroonis anuun jira giiftii xiyya hin jiruusaa. Dhala kan keetuma kanaayyuu jechuudha jireenya kan kee guutuu harka hin kaayin. Gaafa ati bakki itti yaadde sanii dhabdi miidhamta. Gaafa waan ati keettisu irraa hir'ate gaafa san miidhamta. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee waan isaan miidhamaniif jaalala irratti illee jechuudha. Nama tokko fuudhanii harka dhibbatti harka kaa'an jechuudha. Jireenya isaanii guutuu akka waa ofii walumaa galattuu nama saniif jiraachuu malee ati jireenya kan jiraanne nama harka kaa'an jechuudha. Kuni dogongora guddaadha. Abbaa fedhe maa ta'u dhalaa ta'ii dhiira ta'ii. Abbaa fedhe yoo ta'e jechuudha jireenya kan kee jechuudha ufumaaf qusadhu dhugaa rabbisiitu irraa miidhama waan ta'eef ufumaaf qusadhu maaliif gaafa dubartii takkarra fuutee abdii keetti ilmi dhiiraa jechuudha gaafa isi achi sochootti miidhamta namallee amanu si rakkisa atis intalli dubaraa jechuudha gaafa abbaa manaa kan kee haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u jireenya kan kee guutuu fuutee nama harka keetti gaafa bakka nama sanii dhabde hin miidhamta miidhama qofa osoo hin taane ni cabdallee nama manullee hin rakkisallee dhibbatti addunyaa kanarratti akka waan namni gaariin hin jirre fudhatta. Kun jalqabuma jireenya kee guutuu fuutee nama harka kaa'udha. Kun dogongora. Kanaaf jireenya keessa abbaa fedhe haa ta'u jireenya keessan guutuu dhibba nama harka hin kaa'ina. Gaafa bakka sanii dhabdan miidhamtan.
eeggannoo fi qusannoo godhadhaa jenneen jedha. Inni biraa jechuudha warroonni Saidoo fi Ayyuu irra duultani rabbii keessa sodaadha. Dubbiin kun ammallee dhugaa ta'a, biraankii ta'a, dhugumaadhaan dalaganii sobaan dalaganii waan irraa beekamu hin jiru. Ijoolleen keenya keessaa ijoollee Oromoodha hin fakkeessina. Walaa fuudhanii wanni anas galchuu hin jiru, wanni silaa galchuu hin jiru jechuudha kanuma irraa odeessina malee. Kanaaf warri jala deemtanii abaartanii, warri viidiyoo isaarraa gugguttaniitiin tiktook irra fidanii ijoollee achi abaarsistanii rabbii keessa sodaadha. Maaliidhaaf? Ati inshaallah maal abaartaa miti halkanii guyyaa osoo teettee dukkaneeffattee yookiin addeeffattee abaartota jechuudha. Waa takka abaariin kan kiarama hafa malee bakka hin ga'u. Maaliidhaaf beektaa? Abaarii haqaan malee hin ga'u. Uumaa ati Saidoo irraallee hin qabdu, Ayyuu irraallee wanti qabdu hin jiru. Simmiine waan ta'eef gatii simmiine waan ta'eef abaaraa osoo oolte miti inshaallah halkanii guyyaa osoo gargaarfete du'aayin kan kee bakka hin ga'u jechuu barbaadeeti. Nama haqaan malee abaaruun inni abaaramaadha. Irraa gosaadha jechuu barbaadeeti. Taani ammoo ijoollee keenya rabbi wajjin haa bulchu dhugaa taanaani. Ani ammoo dhugaa rabbi viidiyoo isaanii kun deebi'ee soba ta'e taanaan deebi'ee viidiyoo isaanii kun biraankii ta'e taanaan abadan miidiyaa kanarra inshaallah osoo waan fidhatee nama takka aman. Sababni isaa sadarkaa kanaan gahanii fiilmii isaanii sadarkaa kanaan gahanii yoo soba jedhanii gadi nutti himan jechuudha. Dhugaa rabbiin aman. Yaadatta yoo ta'e ijoollee warra Yemen abdiidhaa fi jannaa jechuudha yeroo darbee bara kasoogaa sadii moo afur dura jechuudha. Wal fuudhuu hin nuuncanii viidiyoo isaanii kan akkana laalaa baane hatta veelloollee nu mul'isanii bakka itti cidha godhatanii nu mul'isanii deebi'ee dubbisuun biraankii ta'ee hafe. Kanaaf ani warra miidiyaa kana amanuun baay'ee ulfaata. Akkasuma eenyudha yoo takka faayoodhaaf hajjiidhaan miti jaarsaaf jaartiin nuun jedhaa dhaqanii akira isheen uumaa walirraa hin qabnu jedhan. Kuni amanuu nama rakkisu waan miidiyaa kana jechuudha. Tarii bakka cidha namaa wayiitii yookiin cidha obboleessaa obboleettii isaanii wayiitiitti dhaqanii veelloo uffatanii akkas gochuun viidiyoo waraabuu danda'an wanni irraa quba qabnu hin jiru waan ta'eef. Kanaaf waan sobatee yoo sobatee akkas uummata keessan irraa yoo honfollee abdii itti mura. Maaliidhaaf isiniif gammadullee qalbii cabsitanii isiniif mufatullee qalbii cabsitanii kanaaf wanna akkanaa kana inshaallah dhugaa dhiyaadha rabbi irraa taate ijoollee arabaatti waasa ijoollee. Kanaaf inshaallah rabbi hunda keessanuu hiree haa bareechuu. Umri isin haa dheeressu, hamtuu isinirraa haa qabu, jireenya keessanii haa bal'isu. Abbaan manaa kan keessi malee nama biraa hin argine. Haati manaa keessi malee nama biraa argine. Ijji isin malee wal isin nama biraa isin biraa argine. Wayii afaan Oromoo jala wal keessa dhadhee akkuma nama afaan biraa beekuu wayiitti jaanjuu wayiitti baranaan kun. Almuhim nagaan jiraadhaa isinitti haa tolchuu. Umrii dheertuu nagaatti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.